imaana fi haaromsu imaanni qalbii teenya amma ammatti haaromsu barbaada qalbii yoo haaromsu baatan doomtee doofaa taatee dukkanoytee dukkan akka duumeysa rooba kanaatutti marsaa jan qalbiin namaani haguugamti imaanni namaa haaromsuudhaatti haajama hadiisa kana keessatti mee hadiisa ajaa'ibaa kana waliin haalaallu qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam inna al-iimaana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum imaanni ni dhuma keessa tokkoo keessaniititti imaanni ni dhuma jaaduuba imaanni namaa kuni garaa tokkoo keessanii keessa ka jiru dhumaa xiqqaachaa qannafamaa xiqqaachaa deema yoo ati imaana kee kana jabeessu baatte imaana kee yoo haaromsu baatte amma ammatti kama akhlaqu tawbu akkuma huccuun sirraatu dhumu imaanni namaa dhumaa deemaa jaaduuba hadiisa ajaa'ibaatu balayyan keenya fas'alullaha allah karadda ayujaddida al-imaana fi quluubikum imaana onnee teessan keessatti akka haaromsu allahan isa kana karadhaadha yaa rabbi imaana keenya nu ide imaana guutamaa nu godhi ja'a karadhaadhaanum jaduuba kanaaf obboleeyyan keenya dubbiin dubbii ajaa'ibaati imaanni ni haaromfama amma ammatti qalbii fi kana to'ate namni imaana haaromfachuudha qaba qalbii teenya keessatti imaana keenya rabbi nu haaromsu hadiisni kun hadiisa sahiha xabraaniit odeeyse sanannee hadiisa kana hasaniiji haakimilleen odeeyse wasaahu sheekul albaaniyyu fi sahiih aljaami keessatti imaamul albaanilleen sahiyeji imaanni namaa ni haaromfama imaanni namaa ni dullooma akkuma huccuun dhumutti imaanni ni dhuma akkuma huccuun dulloomtutti imaanni namaa dullooma kanaaf obboleeyyan keenya qalbii teenya to'annee imaana keenya haaromsinu warra qalbii isaanii akka rasuulli jee kanatti imaanaan haaromsaa rabbii fi kadhachaa taa'u rabbi nu haa godhu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu